Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudachaa jiru wajjin wal qabatee hojiin bal'aan hojjetamaa turuunsaa ni beekama. Haa ta'utii rakkoon kun fala waaraa argachuu dhabuu isaatiif maalidha bu'uurri? Falli isaatis maalidha kan jedhu irraa jalqabnu mee? Baay'ee gaariidha. Uummanni keenya bara dheeraa fi dararamaa rakkachaa akka ture namuun beeka. Rakkoo san dhabamsiisuuf immoo qabsoo hunda galeessa ta'etu godhamaa ture. Abboota keenya irraa jalqabee wareegamni baay'ee ulfaatu kaffalamee jira. Bilisummaa argachuuf kun godhame. Garuu immoo warri maqaa qabsoo uummata kanaatiin nagadan ergamtoon gaafa uummata keenya hidhannoon barbaachisu, gaafa uummata keenya waraanni barbaachisu tani bakka isaan jiran hin dhagahin, gaafa uummanni keenya harka duwwaa lolee qeerroon keenya adda isaa snaayiperiif kenne hooggansi mootummaa keessa jiru, hooggansi jijjiiramaa lubbuu isaa qabsiisee as keessaa qabsoo godhamee diinni guddaan uummata keenya lafee cabse, hiyyoomse, hamilee cabse. Gaafa inni buqqa'u erga inni jigee booda qabsoon hidhannoo itti mul'atee barii bilisummaa warra bosona seene. Santuu rakkoo nageenyaa nutti fide jechuudha. Sun gaafa duraa yeroo diinni juntaan TPLF aangoo qabatee jirutti maaliif waraantan jedhamanii gaafa gaafataman lakkii Oromiyaa Sooriyaa gochuun barbaannu biyya keenyaaf nagaa barbaannaa qabsoo karaa nagaa malee hin ta'u jedhan. Gaafa immoo qabsoon karaa nagaa injifate isaanuu biyya alaatii boolirraa waamamanii biyya kana galan inaafarraa kamadde, ergamtummaarraa kamadde Oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoo jedhanii ganaa jalqabanii uummata Oromoo dararuu itti seenan jechuudha. Rakkoo guddaan maddi isaa bakka kanaa dhufe. Gaafa jalqabaa uummanni kunis waan isaanii waan hin beekneef naaf qabsoo jedhee xiqqoosii yaa ofitti qabuun turee jira. Haa ta'u gaa adeemsa keessa waan isaan ta'an uummanni hubatee jira. Waan kana toora qabsiisuuf, olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamni nageenyaa, milishaan keenya, humni addaa, poolisiin, caasaan nageenyaa, ammas caasaan siyaasaa wareegama gurguddaa kaffalee jira jechuudha. Nagaa buusuudhaaf san sirriitti hubatamuun irra jira. Gatiin kaffalame, hojiin hojjetame xiqqaa miti. Akki warri yaade gaafa juntaan achi raayyaa ittisaa waraanuu isaan immoo asitti sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran mootummaa ce'umsaa tokkos labsanii turan yoo yaadattan waan sanii wal qabatee yeroo akkanaa waa hunduu dhumatee warra silaa juntaa wajjin masaraa keessa sirbu waggaa akkana soo san ittisuudhaaf wareegamni kaffalame hojiin hojjetame waan guddaa. Haa ta'u immoo ammayyuu murnaan bakka bakkatti gaara keessa deemanii uummata dararuun, nama ajjeesuun, nama saamuun jira jechuudha. Kana toora qabsiisuudhaaf waa hundaa ol uummatarraa hojii guddaan eegama jechuudha. Maaliin wanni warri kun qabatee deemu ergama diinaati. Duraan gooftaa tokko qaban. Gooftaan sun amma du'ee jira. Juntaadha. Yaa achitti illee dhaqanii isa tumsuudhaaf namni asii bahee achitti raayyaa ittisaa waraanee jira. Amma immoo gooftaa bira hanfagoo fi ammallee gooftaa dhiyoo kana ba'uu deemu isa wajjinis qindoomina uumanii ammas jeequmsa naannoo Oromiyaatti itti fufuudhaaf yaaliin jiru jira. Uummanni warri kun diina isaa ta'u sirriitti beekuu irra jira. Farra misooma isaa ta'u sirriitti beekuu irra jira. Farra barnoota isaa, farra nagaa isaa ta'uusaa sirriitti beekuu irra jira. Tokkummaa isaa eeggatee caasaa nageenyaa wajjin dhaabbatee bakka qubannaa isaan dhoowwee bakkatti galchuun irra jira. Karaa kanaan caasaan nageenyaa keenya uummata wajjin ta'ee caasaan siyaasaa keenya wal ta'ee hubannaa uumee warra kana bakkatti galchuun hin barbaachisa jechuudha. Warri kun homa ajandaa biraa ajandaa Oromoon qabani ajandaa ergamaati. Ajandaa ergamaa odoo ta'uu baate gaafni silaa isaan lolan gaafa silaa irreecha irratti Oromoon namni
torba guyyaa tokkotti diineen layyaatti naqee fixu sun gaafa silaa qeerroon kumaatamaan karaa irratti akka baalaa harca'u sun gaafa silaa tokkosa ture odoo ajandaa Oromoo ta'e. Gaafa immoo namni akkasitti ajandaa Oromoo ajjeesaa ture sun kiiloo irraa buqqa'ee badu ganaa lola jalqabu jechuun warra saniif juntaadha wayyaaninaaf lolu waan ta'eef amma immoo warra hidhaa haaromsaa danquu barbaaduuf fageenyarra ergamuu waan ta'eef kana sirriitti ergamaa akka ta'an beekee uummanni keenya caasaa nageenya wajjin ta'ee of keessa buqqisee qabee kennee toora qabsiisuu qaba. Ministeerri muummee Abiy Ahmed obbo Taayyee Danda'a aangoorraa kaasuu isaanii obbo Taayyeen BBCtti himan. Xalayaan obbo Taayyeen qoodanii fi akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee bultii tokko bara 2016 jechuun isaarra waajjira ministeera muummee irraa barraa'een turtii waggoota 2 fi 6 booda ministeera deetaa ministeera nagaa irraa kaafamuu ibseera. Sababii aangoorraa ka'uu isaanii garuu xalayaa qoodame irratti hin ibsamne. Murteen kun erga keessumaa gidduu kana obbo Taayyeen mootummaa keessa jiran akkaan qeeqaa turan booda dhagahame. Waggoota 5 dura ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufu booda kan gara hooggansaatti dhufan obbo Taayyeen guyyaa dilbata kaleessaas mootummaa qeeqanii barreessanii turan. Paartileen siyaasaa hiriira Finfinneetti raayyaan ittisa biyyaa akka naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa baafamu gaafatu gaggeessuuf turan mootummaan dhoowwachuusaa mormaniiru. Mootummaan hiriirri kun kan nagaa miti hookkara uumuuf yaadaniiti jechuun kanneen qindeessan shororkaan himachuun hidhuu ibsee ture. Obbo Taayyeen maaliif aangoorraan kaafamee jedhu gaaffii jalqaba dhiyeesseefidha. Lakki sababni waanuma amma araara jenne malee wanni biraa maaltu jira? Gaafa waraana deeggarru dinqisiifatamaatuma ture. Uummanni araaramuu wal fidnee jennaanuma dhukkube. Kanaaf amma isin barreessaa turtan arganiit moo addatti si waamanii sin gaafataniiru? Laakki waan ayyaamne waliin agarree jiran. Xalayaa dhumaa waajjiratti sin dhufe jechuudha akkasii. Tole. Amma isin kana dura sochii garaagaraa keessa turtanii erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan booda gara aangootti kan dhuftanii si'achi maal gochuudhaaf adeemsi keessan yookiin immoo kaayyoon keessan maal ta'a? Isa ilaalla kaa bullee ilaalla kun amma jarjaraan waan murruu miti innoo bullee ilaalla waan kaleessa deemaa turres eessatti maaltu tolee maaltu badeen jedhu gamaggamneeti deemna. Barreeffama keessan keessatti ministeera muummee Abiy jabeessanii qeeqxan jecha aramanii dhus dubbachuu barreessuu keessanii argee tarii maarraa madde kun? Dhuguma lakki kun naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasa'anii otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii amma gahuun masaraa ijaaranii ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaanuun hin jenne obboleeyyan araaramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaan aangorraan kaasanii kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu? Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Duratti waa'ee paarkii naan jettan paarkii isaa masaraa mootummaa haaraa ijaaramaa jiru sana. Wanni kun akka dhufuu danda'u wayii akeektanii qophaa'aa turtan moo akka tasaatti aangoorraa kaasan jettanii yaaddu sin? Lakki kanaa olittuu qophii qabna nuyi kanaa qofa miti. Kanaafuu amma aangoorraa ka'uun keessan waan eegaa turtanidha malee waan haaraa miti. Raajiin qabu. Erga sin argadhee amma akka nama akkamii yaadatamuudha barbaaddu sin akka nama siyaasaa tokkotti? Rakkoon hin jiru san tolchinee jira. Maal afan sin gaafadhee amma sin mootummaadhuma keessa teessanii mootummaa qeeqaa turtanii waan akkasii kun kana dura hin baramne tarii baramuu dhabuunsaa kanatti nageesse balaa kanaaf na saaxileettanii yaaddu? Lakki sanii natti hin fakkaatu bilisummaan yaadaa qajeeltoo paartii keenyati innaa qajeeltoo saniin faallaa dhufuun ani amaneetumanii qajeeltoo sana amaneetumanii dubbachaa ture akkana. Kanaaf adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba isaan irratti barreessan faallaadha jechaartu? Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira. Uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira. Kanarraa kaanee maal akeeknaree kana malee. Amma obbo Taayyeen paartii siyaasaa mormituu yookiin immoo morkataa seenuu danda'u innee dubbachuu dandeenya si'achi jechuu kiyya. Kana sitti mee jira barii kana ganaan laala. Itti teessanitti yaaddu. Bakka. Tole hayyee guddaa galatuma obbo Taayyee.